سيدا ما قلنا لك براني كانت إذا تابع حضر إدارة توصل إنت إذا تيجي أنا ما أقول أنا فيصل وأنت كايو بانك أبو يوسف خنو خباتي جانو لا يرتاو جريتشو مالف سياركيت بسي واحد دون عايشة تاتي سياركيت بسي ديمون فديتشو سانيفو يو هولانا رابان تاكاو من ناس دفاين هنكم نتي هولانا راباني بودر لي يو هنكبا ممبر يو هنكبا مسوما ويوادا سوما ركتاتي ني بيتا مسان كان أقول بركانا جيتا يو أكس شيطان نجيتا إرمان تيجي عندي ما نسا جين عندي سماركتين ديبي سياركيتين ديبي خلاص قبل هولانا راباني يلا دف naga qabaatu si arkee deemu barbaadaan jeebar Yusuf Ulana raabani kha ya rabbi tazim kama malam masaki kana taati wa kana ta kana ulam bana mutawa da ka da nawat ta hono daawwata kan akkuma argitan sani bilbilan irratti cufeechu Yusuf maaliif yootani eega fayyitee ilmaan kee keessa taa'inaan jee bilbilan irratti cufateechu maaliif yootani ansiiwuu namanu yoo Faisal ejjufaa dhufu jiraatte naan jee dirqama gaa gibbii keessaan jira jechuudha bakkittoo mana isaaniitiin jira maaliif yoottan hin deemu garuu Yusuf wal harku malee hin deemu obboleetii liinaas hin garsiisu ani fiifu amma mashquula naan jee jechuudha inshallah saniifu daawwata kan ammallee irratti deebiseetiin irratti bilbilee jechuudha akkanarraa banuu godha jechuudha maaliif yoottani ani khalaas inni yookiin Abdullah rakkoo intalatana miidhaa yaada jiru yookiin ammoo maaliif an dhuguma wallaahi dhaquu maaliif hin dhiisu daawwattoota keenya jechuudha kun akkuma argitan telefoonaan ibsadhee jira yoo na agaree hin dhiisu jechuudha yoo waan fedhallee ta'e jechuudha gibbii gubbaarraan seenee jechuudha Yusuf dhaqee yoo inni intalallee nagarsiisuu baate obboleettii naa yoo nagarsiisuu baate Yusuf dirqama dhaqee dubbisee Yusuf biraa garagaluun qaba malee akkasitti jechuudha daawwattoota keenya badeetiin dirqamaan bakka kana ammaa dhufee ni beeytanii quba qabdanii jechuudha inshallah ammallee irratti deebiseetiin jechuudha narra cufatee Abdullah khalaas hin dhufini siin hin jenne maaltu si fidee maaliif bakka kana dhuftee faayollee harkuu hin dandeessu naan jechaa jiranni ansaniifuu dirqama khalaas dirqama narra jiru ammoo dirqama baachuun qaba jechuudha inni waa meeqa ta'e Yusuf ilmaan kiyyaa jechaa jecha waa meeqa ta'e jechuudha amma kun akkuma argitan daawwattoota keenya kun jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirutti sun jechaa kan daawwattoota keenya bakka sun jira salaamanna kaja garaaf lagan qarqaamire isin biraa ga'u sun jechaa kun akkuma beekamu daawwattoota keenya bakka namatti deemaa jirutu jechuudha. If dura isin himuun hin barbaachisu Abdullah Awgaa bakka sanitti deemtu viidiyoo hin mariin aan jechaa jirtanii alhamdulillahi rabbil alamin shukrii galanii rabbi haa ga'u jechuudha. daawwattoota keenya amma makiina irraa bu'ee jechuudha akkuma argitan lafti makiina salaatanii irraa bu'anii halkan jechuudha ammaan tana bakka Yusuf jirutti deemu jira jechuudha magaalaa keessa xarafa magaalaatti jechuudha bakkittoon kun akkasii alhamdulillah rabbiif galanii haa ga'u shukriin rabbiiti hedduu akka malee lokaan fiigaa jira jechuudha maaliif yoo ta'ani naqabuu mala waa meeqa ta'uu mala jechuudha akkuma argitan sana akkuma beektan sana intala fuudhee intala sana illee qabeetii viidiyoo sana isinii gadi lakkifnee viidiyoo sana isiniif hin gallakkisiitii yaada abdii qaba jechuudha viidiyoo isinii gadi lakkifnee jechuudha eda halkan leelii jechuudha intala san qabee filsan qabee ijoollee xiyyaa sarkaa fuudhee jechuudha akkasitti osoo viidiyoo sana gadi lakkisin ammaan tana jechuudha guyyaan meeqaan karaa deebi'e jechuudha akkuma beektan akkuma argitan kana amma kunoo jechuudha gaaraan ba'u jira jechuudha lafti gaara isaa barra fagoodha akkasitti amma Yusuf biratti deemu jira jechuudha xiqqisho malee daqiiqaa lama sadi booda malee Yusuf bira dhaqeetiin jira jechuudha rabbiin haa laaffisu du'aa naa godhachuu kunoo baheetiin jira lafti gaara akkuma argitan kun magaalaarra jechuudha bakka manni isaa jiru tulluu gubbaarra manni Yusuf ol ba'ee jira jechuudha bakkuma duraan galaa turan saniifin osoo viidiyoo intala harkaa ijoollee guuru sanillee osoo isinii gadi lakkisin Yusuf bira dhaquudhaaf deemu jira walafti kan fakkaatti Allah yaa rabbi kiyya daawwata kiyya akkasii du'aa naa godha inshallah jechuudha hanqaan mana Yusuf bira bakkittoo san dhaqutti du'aa naa godha jechuudha Sulaiman malaalajee deema akkasii jechuudha daawwattoota keenya akkuma viidiyoo mana durii ilaaltan jechuudha alhamdulillah galata rabbii hin badin jechuudha maaliif biyyootanii jechuudha intala san qabee jechuudha intalallee hidhaa keessa jirti jaarsisii jechuudha hanqaan Abdullah ani bakkaan dhufutti gadi lakkisini naan jee viidiyoo irraa mareetiin jechuudha maaliif daawwattoota keenya lafa kaa jechuudha viidiyoo sanillee gallakkisu hin barbaanne maaliif viidiyoo san gallakkisuu hin barbaanne jechuudha hanqaan dura Yusuf bira dhaquu jeetiin jechuudha viidiyoo tanallee egaa Yusuf bira dhaqeen isinii gallakkisa jechuudha waa hedduun dalagaa jira wanni dalagamaa jiru jechuudha waan xiqqaa miti jechuudha obsaan nu eeggadha jechuudha maaliif viidiyoo mariin yeroo hedduu viidiyoo maruun hin taatu jettanii kun akkuma beekamu amma jechuudha bakka tana jechuudha asiin jira jechuudha maaliif jettan amma jechuudha Yusufitti dirqama Yusufiin bakka kameen seenaa jechuudha maaliif jettanii qabamee yeroo hedduu rakkoo keessatti tumamee jechuudha waan meeqa keessa tabree jechuudha daawwattoota keenya quba qabdan jechuudha intala ammoo
ijoolleeti harkaa guureetiin jira jechuudha. Edda sa'aa meeqatti jechuudha bakka itti facaasee akkasitti jechuudha daawwattoota qabnu keenya achi jechuudha dirqamaan isii qabnee jechuudha tumaa meeqaan kunoo akkuma argitan lafti dukkana keessaan jira jechuudha Yusuf biratti hin deemu jira tumaa meeqaan jechuudha. Waa meeqa wal goone akkasitti alhamdulillah ijoolleeti harkaa fuunee isiillee qabnee jechuudha hiinee akkasitti jechuudha jaarsi karaan jira jechuudha. Abdallah na dura waan gooteen godhanii naaneegii jee intalti sun waa meeqa nurra dalagaa turte daawwattoota qabnu keenya akkuma beekamu jechuudha. Maaliif faayoo hojii walii galanii siirii akkasitti waa meeqa deemanii godhan jechuudha. Saniifuu isiin hidhaa keessa jirti jechuudha. Hidheetiin jechuudha. Hidhee waa meeqa itti godhee bakkaa itti godhee gaggabsee mana kaa jechuudha hanga jaarsi itti dhufu. Maaliif jaarsa jechuudha magaalaa tana keessatti osoo jaarsa qabdu jaarsa jalaa baddee jechuudha. Sababii maallaqaatiif sababii siiriitiif jechuudha. Waa meeqa dalaguudhaaf osoo jaarsa qabdu jaarsa jalaa baddee akkasitti jechuudha. Hoggaa inni mana kana namni har'a boru mana kana keessatti arge iftaan mana san galti. Akkasitti mana jijjiirachaa jaarsi jala deemee jechuudha. Dadhabee firaatti dhiise miccaan maaliif bakka dalagaa ta'anii dalagataa nama dalagatu jireenya kiyyaan firaa jijjiira ani yaa'ii tana keessa galuun fedhu khalaas baatii raayii taraa lama mana dhufee jechuudha. Waan isin barbaaddu masruufa kannaa fi duraanumaa'u jechuudha. Akkasitti sanumaanuu duraanis wal lolaa jira wal dhiban jechuudha. Akkuma isaan wal lolanitti jechuudha. Sababa harkattee jechuudha. Maaliif faayoonis waan akkanaa hojii dalagii maallaqa qarshii hanqanaan seeqannaa jettee jechuudha. Daawwattoota shawwaddee mawaamee eegootee jechuudha. Akkasitti jechuudha waa meeqa irra daleedee jechuudha. Saniifuu maallaqaaf jechuudha isiin jaarsa gantee jechuudha jaarsasii jechuudha. Jaarsa jechuudha kan namni jaarsa fi hin ganu jechuudha. Maaliif jaarsa waan jabaateetu adda si baasaanii yookiin ammoo dirqama jechuudha maallaqa jettee jaarsa shawwattee jaarsa hin gantu jechuudha. Saniifuu daawwattoota sagalee lukaasuu hin danda'u jechuudha. Akkasitti jechuudha isiin jechuudha jaarsa gantee jaarsa jechuudha fakkeenyaaf qullaa kashiifa namni jaarsa wajjin ciise jaarsa jalaa mana jijjiirattee bakka meeqatti jechuudha. Akkasitti jaarsa gantee jechuudha maallaqa jecha siirii tana godhu eegaltee siirii sanitti jirte jechuudha. Alhamdulillah hanqabeetiin mana keessa kaayee jechuudha. Namni jaarsii fi qullaa hojii ciise maallaqa jee ganee yookiin ammoo jalaa badee siirii fi maallaqa jechuudha. Jecha jechuudha waan akkasiin dalagu faayoon akkasitti jechuudha firsan waa meeqa dalagu jaarsa gantee jaarsa jechuudha waa meeqa irra yaadde jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya ani amma jechuudha akkuma viidiyoo manduree ilaaltan saniin amma alhamdulillah rabbil alamin maaliif yoo jettanii deemee hamtuun takka nan agarre waan takka waliin agarre jechuudha. Saniifuu amma jechuudha gibbii jechuudha isaan jira jechuudha gibbii mana Yusufaa isaan jira jechuudha daawwattoota keenya. Saniifuu kun akkuma argitan ni beektanii bakka kanaan jira jechuudha bakka kuni gibbii mana Yusufii jechuudha amma dhufee ulaa jalaan jira jechuudha kun akkuma argitan ulaa gibbii mana Yusufii jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii ani faayoon jechuudha waa meeqa na godhaa turte jechuudha. Maaliifin jechuudha osoon viidiyoon mariin qaxxisaa jechuudha. Cal jedhee bakka kana dhufeef maali ni beektanii daawwattoota keenya ani faayootti Yusufi dhaqee intala san jechuudha. Yusuf amma lukkuu qalee waa meeqa godhaa jiraami ani si ajjeesuuf maaliif yoo jettanii si intala san ajjeesuuf jechuudha. Daawwattoota keenya intala san inshaallah obboleettii diina tajaamtu sanii ajjeesuuf wallaahi billaahi numaan ajjeesa gaa yoo Yusuf kakaa jechuudha hayyamee wal nu garsiisu taate niin ajjeesa maaliif yoo jettanii waa meeqa ilmaan kiyyaa wal nu dhorkitee jireenya keenya dhorkitee jechuudha. Waa meeqa narra yaadaa turte. Saniifuu daawwattoota keenya inshaallah amma jechuudha Yusuf irra bilbileetiin amma gibbii alaan jira jechuudha gibbii gama alaatiin jira Yusuf irra bilbileetiin manni kun ulaa karaa bakka lamaan qabaa Yusufiin bakka tamiiniin seena jaanii nafaana turaa daawwattoota keenya kun akkuma argitan dukkana keessaan jira jawwaalaan ibsachaa jira jechuudha. Akkasii jechuudha daawwattoota keenya amma gibbii jechuudha alaan jira Yusuf irra bilbileetiin isaaniin seenaan jaan mana kana nafaana turaa nu hordofaa. Bismillah. Kun waa jechuudha lakkoo isaa Suleemanii jechuudha. Lakkoo Suleemanii irratti bilbila laawundii godhee. Akkasii daawwattoota keenya na faana tura. Yusuf. Gibbii jala dhufeetiin gibbii jala jira isaaniin seena mana kee. Murata minin seena. Maayette hin dhufini ani Yusuf isumaa bara ajjeesuun barbaadaate akkamitti hin dhufne gibbii amma isaaniin seena bara dhufeetiin ulaa jala taa'u jira maal taate wayi. Akkam bara amma kaayachuun gidaara jalaan jawwaala ibsadheetiin gidaara jala taa'u jira maaliif yoo jette jechuun intaluma san ijaan agarsiisi faayuma san ijaan akka agarsiiftuuf jechuun karaatti akkaan hin qabamneef waa meeqa ta'e
amma dhufee jechuun nama intalallee intala liinaa ilmaan liinaa fuutellee qabeetiin jechuun mana keessatti dhiisee dhufee jechuudha bara. Dhufee bar bakka qabaa jala badeetiin baramma jechuun dhufee jechuun gibbii ta'e karaa jechuun ulaa tameen seenaa jeetiin si gaafadhee baramma jechuun gibbii muka isaan jira bar ulaa bakka kameen seenaa yoo na achiin seene batiin seeni manni ulaa lama qaba gaa hin beekne haa tanatti seene jettuun. Bari dhufee bar ol seeneeree akkamittiin ammas alaan taa'aa bulaaree ana qabaniif deemtaa Yuusuf alaan taa'aa jiraan siin jechuu jira bar ulaa dura gibbiin irraa bane haa gabbaye. Naannoo isaan guutuutti nama tokko dhiyeessuu hin barbaade. Saafii amma kuna garagalee gatii nama tokko naannoo isaan guutuutti dhiyeessuu hin barbaade. Kanaafuu inni sun jedhamu waan isaan yoo na qaban Yuusuf yoo na qaban horii amma dhufee khalaas ulaan irraa banuu diddaadha faayoo walumaan hin garsiine faayoo waa meeqa akkana daddale idilii beektan isii ijaan harkeetumaan deema khalaas waan birootii miti ulaan irraa baniiti ol seeneetiin isii walagaree deebi'a khalaas. Bakka malee jiraattus aadii rakkoon qabu ani dhufee khalaas faayoo yoo nagarsiisu baattes dhufee ijaan si harkee deemuun qaba Yuusuf guyyaa meeqaan karaadhaan qabanii na deebisan ammallee akka uummanni sun nan nyaanne akka bineensi nan nyaannetti ol nanage khalaas ijaan si harkee si galateeffadhee siyuu takkaa ijaan hin agarree eegaan fayyisaniif hin deebi'u fedha gibbii keessaan jira mana keewulaa jala narraa bane ulaa. Lukku khalaas si harkeetiin atilleen akka barra dararamtee rakkoo keessa jirtu akka mashquula ta'u jirtu qubaan qaba maaliif amma si harkeetiin deebi'a khalaas maaliif saniifuu hulaan irraa baniiti ol seeneetiin si dubbiseetuma deebi'a khalaas faayoo uumaan godhu. Ani Faisal waan takkaa guban qabu Yuusuf kun kophaati yaa ulaa jala taa'u jira jechuudha. Maaliif si harkeetuma si dubbisee waa hedduu naa jecha taatee si harkee si dubbisee deemuun fedha jechuudha. Saniifuu yoo ulaan irraa bante akka uummanni asii dhufanii nan qabnetti ulaan irraa bani boodallee yoo nan qabame yoo nan qabame sumaan wayii waataa sumaan rakkataati ni beeytaa misan. Kanaafuu bara kana beekayyuu akka ishee qabne jecha ilmaan ta'e jedhaan ta'e mana ta'a. Sumarkeetiin deebi'a si harkeetiin deebi'a khalaas gabbee ulaan irraa bani yalla dafi. Nagaa qabaattu si harkee deemuu barbaadaan jee bar Yuusuf ulaan irraa bani kaa. Yaa rabbi taasiin qameema nama taasii kana taasii uumaa kan isaa kana ulaan bana miti waan fidee akka jabaan nagaa ta'a. Hono daawwattoota keenya akkuma argitan sanii. Bilbilan irratti cufee jechuudha Yuusuf maaliif yoo jettanii eega fayyitee ilmaan kee keessa taa'inaan jee bilbilan irratti cufate jechuudha maaliif yoo jettanii ansiiyuu namanu yoo Faisal hojjifaa dhufu jiraatte naan jee dirqama gaa gibbii keessaan jira jechuudha bakkittoo mana isaaniitiin jira maaliif yoo jettan hin deemu garuu Yuusuf wal harku malee hin deemu obboleetii liinaas hin garsiisu aniifiifuu amma mashquula naan jee jechuudha inshaallah saniifuu daawwattoota keenya ammallee irratti deebiseetiin irratti bilbilee jechuudha akkanarraa banuu godha jechuudha maaliif yoo jettanii ani khalaas inni yookiin Abdallaa rakkoo intala tana miidhaa yaada jiru yookiin ammoo maaliif an dhuguma wallaahi dhaquu maaliif hin dhiisu daawwattoota keenya jechuudha kun akkuma argitan telefoonaan ibsadhee jira yoo na agaree hin dhiisu jechuudha yoo waan fedhallee ta'e jechuudha gibbii gubbaarraan seenee jechuudha Yuusuf dhaqee yoo inni intalallee nagarsiisuu baate obboleettii liinaa yoo nagarsiisuu baate Yuusuf dirqama dhaqee dubbisee Yuusuf biraa garagaluun qaba malee akkasitti jechuudha daawwattoota keenya badeetiin dirqamaan bakka kana ammaa dhufee ni beeytanii quba qabdanii jechuudha inshaallah ammallee irratti deebiseetiin jechuudha narra cufatee Abdallaa khalaas hin dhufini siin hin jenne maaltu si fidee maaliif bakka kana dhuftee faayollee harkuu hin dandeessu naan jechaa jiranni ansaniifuu dirqama khalaas dirqama narra jiru ammoo dirqama baachuun qaba jechuudha inni waa meeqa ta'e Yuusuf ilmaan kiyyaa jecha waa meeqa ta'e jechuudha amma kun akkuma argitan daawwattoota keenya akkuma isin argitan gibbiin tuni gibbii mana isaaniiti jechuudha gibbii mana isaanii jalaan jira yoo narraa bane yoo rabbi naa laaffise inshaallah ol seeneetiin jechuudha Yuusuf bira seenee maaliif waan birootii miti yaada isaatiin qabaayyuu Yuusuf dubbisee akkasitti garagala inshaallah bakka jirtanitti du'aa naa godhaa daawwattoota keenya na jajjabeessaa jechuudha hanqaa Yuusuf bira dhaqee yookiin inni hulaan irraa banutti ammoo dirqama bilbila jechuudha irratti deebiseetiin ammallee
irratti deebisee dirqama ulaana irraa bani jeeni orseena jechuudha. Maaliif jettanii yoo dadheellee na dhagaa dadha'uun feene maaliif dadha'uun feene jechuudha waa meeqaa jira nama meeqaa jira xilaata meeqaa jira nama meeqaa ala kana jira jechuudha. Saniifuu maaliif akka xilaanni sun dhufee yookiin nan qabne akka na jala yookiin manan seenne saniif irratti bilbilee jechuudha. Inshaallah bakkuma jirtaniif du'aa'ii godhaadha. Daawwattoota keenya ammallee irra bilbileetiin ulaana irraa banii jaan nin karadha ammallee akkasii jechuun afaana tura.